dubbii ijoo gurguddaa kaan keessaa tokko waa'ee intarneetii ciccitu wajjin dadhabina qaba malee ciccitaan jiru kan jedhu kaastan garuu iddoo tokko tokkotti immoo amma yeroo intarneetiin ciccitutu mul'ata iddoo adda addaatti kanamee maalirraa kaatanii akkas jettani warri rukutu yaadi keessan achirratti interview sillaattan. Gaarii galatoom gaafii kana gaafachuu keetiif Aljazeeraa irratti dhiyaadhe tokkoffaa audiensiin Aljazeeraa sun audiensii addunyaati. Yeroo tokkoon uummata miliyoonatu ilaala jechuudha. Wanti ammataa qabu audiensii san jechuudha. Salmataa qaba jechuudha. Biyya keessatti dhugaadha bakka adda addaatitti intarneetiin nageenya wajjin wal qabatee bakka hin hojjenne ni jira jechuudha. Yeroo hin hojjenne jira jechuudha. Gaafa amma Asaaminoon Bahar Daaritti okkora kaasee haala sanan hamma to'ataniif intarneetiin hin turre. Gaafa loltuun hangi tokko shira muummicha keenya irratti xaxuudhaaf mana masarraa dhufanis haga haalli sun to'atamutti hin turre. Dhiyoo kana ammoo biyya keenya Oromiyaa dhiyaa Wallaggatti nageenya wajjin wal qabatee intarneetiin yeroo adda addaatitti ni ciccita jechuudha. Kun beekamaadha kana ana dhiisiiti. Annama jireenya kiyya guutuu uummata kiyyaaf xabaqaa ta'ee abukaatoo ta'ee gaafa dukkanaa keessattis televezyiinii fi reediyoo namaa kadhataa maqaa Oromoo jiraachise dhiisiiti namni biraallee waan kana dogoggoruu hin danda'u. Yeroo adda addaatitti kun akka hin jirre ni beeka jechuudha. Kana waliinis wal qabatee achumaa kun jaalmaaroonis sagalee qulqulluu ta'een intervii isaa tokko guutuu ta'es kenna jechuudha. Yeroo hojjetus jira yeroo hin hojjennis ni jira jechuudha. Kanaaf kana ka wallaalee miti yeroo sanitti audiensiin kiyya audiensii addunyaati. Gaafiin na gaafetes Itoophiyaa keessatti silkii fi intarneetii uggurtuu jennaan lakkiin uggurruu. Garuu humna gahaan qabu jechuudha. Kanaafuu wanti almataa qaba. Kallixa Wallaggaa kana quban qabdammoo maaliif yeroo sana akkasitiin quba qaba malee kun waan turaadha. Ni beeka. Garuu gaafiin ani yoo sanitti gaafatame ka biyyaati. Biyya waan na gaafataniif interviinis hedduu jarjarsiisaa waan tureef yeroo sanitti ani audiensii addunyaati waan haasa'uuf Itoophiyaa keessa lakki intarneetiin fi silkiin laafina qaqqaba malee. Miidiyaa hawaasarratti garuu waan deemaa ture waan dhugaa jiru hin mul'isne obboleen coonii kan jedhu akkasiin kaasan. Hin dogoggorsiisanii argitee yoo itti hiikanii kennan akkasitti lafa kaa'anii gaafin hin gaafatame akkasii kana ni beekanii yeroo adda addaatitti akka. Government is not doing. I'm not aware of this arrest, and this government is not arresting journalists. How about internet blackouts? There is no any time internet was blocked. I mean, who should people believe? Well-known, well-respected human rights groups? Yeah, we need to do further investigation. But I think you do. I mean, first of all, the internet in the country is very, the service is very low. The coverage is very low. And, but I have not come across any incident where internet. So you haven't come across detained protesters, you haven't come across detained journalists, you haven't come across internet blackouts? No. That's very convenient, given it's well documented by human rights observers. I have not. I'm a human rights advocate. I have not. Okay. I've not seen any. Your Prime Minister won a peace prize for ending this decades-long conflict with neighbouring Eritrea, and he's been applauded for that by many around the world and at home. But even in Ethiopia, the conflicts continue, ethnic conflicts. The violence has, in fact, escalated in many places. Ethiopia has one of the largest internally displaced populations in the world. 1.6 million people internally displaced, fleeing violence. That's a pretty massive failure on your government's part, is it not? Well, the displacement has its own cause. As you know, Ethiopia is going through reform. That means the regime or the group that is overthrown were sponsoring conflicts in different parts of the country. So this is a politically motivated displacement.